Tole. Akkam jirtu jarana fayya jirtu nagaa inni sin badhaadha. Haya. Namni dubartii takkaatu jan durgaa akka maqsaati. Dubartiitu marattuudha jedhanii mana kana ibiddaan gubdeeti ibiddi belbele jedhan way laalaa manni kiyya akka ifuu ette jedhan. Eega mana ibiddaan belbelchite booda manni kiyya akka ifuu ette. Mana ibsachaa turte jechuudha haalli garii isaanii san fakkaata haalli keenya garii akkam jirtu Oromoo. Akkam bultan akkam ooltan bakka jirtanii nagayni Rabbii nagayni Oromoo isinii waliin haa jiraatu. Ohuma tokko lama afiin waan ni jee. Tokko ilma namaatis taanaan mootummaas taanaan namni badii dabreerraa waan baranne umrii isaa waan baratu jechuudha. Umrii isaa waan baratu. Namni makalee maaliin dogoggoree hojii tiyyata kalee keessatti irrinni maalii ta'arraa keessatti hojjabinni maalii jee evaluate if godhaa yoo hin deemne bakka fagoo dhaquu hin danda'u jechuudha. Tanaaf mootummaan biyya Itoophiyaa jaantuun dhufaa dabraan gaafa dhufuus dhiiga Oromootiin dhufaa gaafa dabruus dhiiga Oromootiin dabra. Rakkoon eessa jirti? Rakkoon yeroo hunda ijoollee Oromoo gatii kafalchiftutun eessaa dhufti. Amma dargaggoota Oromiyaa keessattis naannawaa daangaarrattis dargaggoonni waggaa harcaanii agarra. Oromoo ibidda karaa 4-5 irra balbalaa jira jechuudha. Maaliif kun ta'a? Tokkoon keenya silaa if keessa deebinee waa if gaafanne gaafannuuf deebiin harkannaa jechuudha. Waan kanammoo waan amma tahaa jiru kana akka kalee gamtaa qabaannetti akka kalee wal dhagayaa turretti akka kalee wal jala deemaa turretti maaltu wal nu dhageessisee walii nu abboomsee rakkoo jirtu furmaata kan nu dadhabsiise. Haja'u jirumatii keessatti egaan if bare Oromoon bara dargiitis karaa asmaraa kana gaafa warra Eeltiraatii wajjii wal loluu turan dargaggoota Oromoo hedduutu irratti harca'e. Hedduu irraa harca'an gandaan itti ilaaladhee akka jiran ijoolleen hiyyeeyyitti heddummaattee jechuudha. Bara dargii warra shaabiyaa kana wajjii gaafa wal loluu ture. Deebi'ee gaafa wayyaaneen lola baadimeessanis ilmaan Oromooti har'a nyaadhame. Arraas ka qophaawaa jiru sanumaan fakkaata. Naannawaa biraa keessatti waggaa bal'inaan nama milishaa guuran hin dhageenyu bakka odeeffannurraa. Lakkoofsa Oromoo xiqqeessuudha moo ka barbaadame immoo dargaggootuma Oromoo kanaahu ijaan arkuu jibbanii laata warri OPDOtu maaliif OPDOonni sodaatti dargaggeessa Oromoo especially nama 30 gadiin sodaatti maaliif wanni ijoolleen Oromoo goote hotteen isaanii 2018 dhaabbatte san hin goggoyne jechuudha jiituudha. Kanaaf amma dargaggoonni Oromoo Somaaliin ni agartan daangaa isa gade warri Ogaadeen naannoo cinaasanitti waan godhu jiran warri isaa dirruma dhawaa keessaa dhufanii shamarree Oromoo ta'uu dhufa qabdu ajjeesanii eenyu waan godhaa jiran eenyu jan isin ka waan gootanii jan jechuudha. Hagam takka itti fufa wanni kun akkanatti Oromoonni ala jiru kunoo maal godhuutu irra jiraata moo akkuma keenya ka amala keenya ka kaleessan hoggaa tokko waa godhu wooma san godhu kaan irra godhu yoo tokko goone je wal durbaa garagalanii maaswaa walirra godhu kan for how long you gonna continue like this hanga yoomii fi waan akkanaa kana itti fufnaa jechuudha. Akka ummataatti akka nama biyya bilisa qabu jirutti Oromoon yoom waa godhuu danda'a. Mataa nama dhukkubsan keessaafuu dargaggoota dheengadda naannawa carcaritti naannawa Oromiyaa Harargee dhiyaatti kasi baasanii liyyuu hayliin abiyyaa mata kasirra shante san sammuuti yana tuqe. Maaliif haati Oromoo fincila qeeroo keessatti ilmaan si kadhabde imimmaan hin goggoyfanne.
arra mootummaan kun wahuma kadeetii PLF wajji godhuu ture itti fufee godhu jira jechuudha. Laata maal godhu nurra jira? It makes me worried. Hegereen Oromoo nama sodaachisaa jechuudha. Ummanni keenya akka ummataatti ummata meeshaa maleeyyiidha. Garuu warri nu balleessuu deemu faannoon afaan adda addaa dubbattu gati Oromiyaa barbaadaniif hidhatanii jiranii jechuudha. Oromiyaan sa'a aanan isaa hin guune. Sa'a aanan hin guune jechuudha. Lafa qabeenyisi irraa guuramee hin dhumne jechuudha. Eeltiraan ta'achi baheettus lafa Oromiyaatiif ija dhiibdi. Warri Ogaadeen lafa Oromiyaatiif ija dhiiban. Isa lafa Oromiyaatiif ija dhiibanii jechuudha. Maaliif jarriniin an dhawe kun dipendensi Oromiyaa malee jiraachuu wati hin dandeenyeef jechuudha. Kakaan heera kiyyaan asii kabajadha jee dhiitu dirreen dhawateenya jee alaabaa biyya biraa fidee biyya takka keessa leellisee hagas takka Oromoo maal na goota ja'an jechuudha. Kaan taatu daangaarra waraana isaa itti bobbaasee ka Ogaadeen Mustafeen ilmaan Oromoo ka fedhe fixaa jira. Namni irraa dubbatu hin jiru jechuudha. Gariin nama ummata dhumeef dubbachuurra Prime Ministeri protect godhan. Biyya nuti jirru kana keessatti ummata ka protect gootu. Ummata. Ummanni waan cufa dursaa jechuudha. Waan cufa dursaa. Ummata sifilate ummanni saniin jiraanne namni sifilatu hin jiru jechuudha. Garuu ummanni Oromoo value dhabe biyya san keessatti gatuma dhabee jechuu barbaadeeti. Kakara kaanii wameedduudha agarraga waan agarru tanaas dhageenyeeti sunus nu agarreetis caliin jennu rabbi nu uume rabbiin nama godhee nu uume sammuu nu kanne ija nu kanne gurra nu kanne. Warri Oromoodha kakalee waliin qabsoo godhu turan 2008 booda namu bakka dhaqee wal agarree jechuudha. Haa ta'u eega wal didamee adda bahamee namu political view isaa qabate akka ifii fedhutti biyya takka keessa jiraachuu danda'a. Rakkoon biyya sanii keessaafuu mootummaa kanaa guddaan warri qabsoo Oromootii fi hogganoota Oromoo irratti ganama galgala jibba oofu kun tokko warra gaazexeessitoota jee ifi yaamu, lamada warra aktiivistii jee ifi yaamu, warra miidiyaa ala kanarratti bara dheeraaf baroodaa ture, kaan ammoo warra qabsoo keessa turre jee ifi yaamu jechuudha. Warroottan kun they are Western citizen biyya alaati jechuudha. Citizen biyya alaati. Dhaabni tokko gaafa ama 20 ama 30 ama 10 keessaa baate naan ta'u jettee arra garuu mootummaan kun ilmaan ganda keetii waan ta'eef isaan jala dhokattee hogganoota Oromoo kabiraa attaa godhu maaltu fide. Mootummaadhaan walitti dhaadachuunis ni jira. Ka Oromiyaa bulchu jiru ilma ganda kiyyaati, ilma abaluu kiyyaati. Nutiitu arra taraa qabaa akkana isin goonaa jettanii hoggaa Oromoo irra dhaadatan. Xiqqoo takkallee isin hin qaanfachiisu. Xiqqoo sheemiin qabdanii. Sheemiin qabdanii. Dhuguma rabbiitiin jaa. Maaliif gariin keenya wal beeyna, qaamaanis wal beeyna. Ka qaamaa waliin beeynes bilbilaan wal beeyna. Maaliif Aba orratti akkana duuluun isin barbaachise. You know what? Isin abaarsa abaa waan qabdaniif hin milkooytan. Obboleessi angafni yoo nama abaare namarraa arkata. Haadha abbaan yoo nama abaaranis namarraa arkatu. Abaarsa abaa qabdanii bakka takka hin geessan. Okay. Buhoo keessan silaa gabbaasanii hedduudha haragaan jiru. Garuu mootummaa if duuba keessee anshimeen ganda kiyyaa protecti no godhaa. Oromoota gartee dhaaba siyaasa adda addaa qabu. Kanaannawa seentara anteeni seentara ala jiru kana akka fedhettiin attaa godha yoo jette yeroo numa dhufti namuutiifuu. Garuu gatii lafti tuulama jiddugala Oromiyaa taateef gatii burqaan siyaasaa biyya sanii maashinni yookaan injinni siyaasaa biyya sanii jiddugala saniif hogganamuuf
ani jiddu galattiin dhaladhee nama biraa kan fedhe irratti irra baxraane jechuun ati gadhee ta'uu keessa agarsiisaa jechuudha. Mataan isin deemtaniin qafoodha. Qaamni keessan akka jiru taguugaa jechuudha. Maaliif gariin kee ganna diidam eegaa baa'oo keessaa baate wayii ijoolleen gaafas dahamte arra fuute arra maaliif haareetti abaa irra dhaajachuun si barbaachise waayee. Garin keessan citizen Amerikaati, garin keessan citizen Canadaati, garin keessan citizen Holland, anywhere. Rakkoo biyya sanii rakkoo nagaa katee jiru warra citizen biyya alaa qabatee biyya keessaa akka fedhe namaan jechuu jiru jechuudha. Mootummaa kana silaa warra isa faarsurra warra isa abaaru silaa dhaggeeffatee gaariidha. Warri isa abaaru sirraayiif isa abaaraa jechuudha. Warri isa faarsummoo lubbuu qulqulluu galaafadhuu jedhaniiti isa faarsanii jechuudha. Qaamni amma abaa orra duulee mooraa miidiyaa adda addaa irra yaa'u kun qaamuma kalee daadhii galaan nyaatee bar. Eenyuun nyaate daadhii galaan? Isinumaan nyaatee miti. Eenyuun nyaate battee urgeessa? Eenyuutu taa'ee danda'a ol darbee shalab godhee kaa isinii miti. Oromoon bira maal isinirraa expect godharee? Sila waltuttuquu baattanii rakkoo siyaasaa warra siyaasaatiif dhiiftanii gaariidha. Rakkoon siyaasaan abbaadha qabdi. Okay? Yoo ala kana dalagattee jiraachuu dadhabde nama arrabseetiin mindaa mootummaarraa fudhadhaa jechuun I don't know kanu kamitti karaa lamu jechuudha. So anuma ajaa'ibsiisnaaniin kana dubbadhe wahumana ajaa'ibsiiseefin kana dubbadhe. Jarattiin tun yoo arra mootummaan kun jijjiiramee nyaapni kanarra hamaa dhufellee nyaapha sanii hojii dhaabbatanii Oromoo irra duudanii jechuudha. Amala waan ta'eef. Amala waan ta'eef. Okay. Amma silaa namni mataa buqqee guddoo qabu itti dhimma baasedha waa hedduutti. Maaliif achi keessa waa hedduu kollekti godhuu dandeessaa miti. Garuu buqqeen hangas guddattu hoggaa qullaa taatu gatiin qabdu jechuudha. Emiti. Kanaaf silaa warri mootummaadhaaf hin jiru kun so called mootummaa warra citizen biyya alaa qabaatee isin jala seenee ganamaa galgala du'a namaa waan ni godhu kana silaa seeratti deebiftanii gaariidha. Amma jaarmeen siyaasaa biraa abaa ostaanaan kaafaa'oo namni deeggaraan isaa yookaan miseensaa tokko paaspoortii biyya alaa qabu yoo achi keessa dhufee waa isiniin jiru immediate fuutanii ol darbitanii jechuun mana hidhaatti. Maaliif fair imbalance hin jiraanne? Maaliif walqixxummaan hin jiraanne? So xiqqoo silaa naamusa itti gootanii gaariidha. Kabira bakka irraa jalqabanii bakka itti fixaniitu nama dhibaa teenya tana. Namaas yaaddeessaa namaas dhibaa jechuudha. Meemma karaa dirree dhawaa kanatti hin gaddeebi'a takka. Karaan dirree dhawaa kun dirreen dhawaa tun lafa istiraateejiidha. Very strategical city. Magaalaa bareedduu nama hawwattu magaalaa qilleensisii bareedaa. Karaan isiin itti baatu hedduu Jabuutii, Affaar, Soomaaliyaa, Zeelaa karaa hedduudha jechuudha. Magaalaa qubsuma naggadaa magaalaa jabduudha. Magaalaa dhaloonni namoonni magaalaa dhaloonni namni keessa dhalateelleen dhugaa qarooti. They're very visionary jechuudha. Ummata faxina ummata dafee ka faxina waa maybe qilleensa isaatirraa ta'uu mala. An hedduun jaaladha qilleensa dirree dhawaa jechuudha. Maaliif dirree dhawaa tanatti alagaan ija dhiibdi? Maaltu arra immoo akka isaan kana godhan godhe? Dhugatti dhalattootuma naannawa san jiraatuutu waan kana oofu jira moo humna biraatiitu duubaan jira? Gaafa dhagaa abaarsaa tokkochi kaayyatan dhagaa abaarsaa kakunommaa warri Zeelaatu dhagaan kun abaarsa qabaa rabbi hojooliin nama buusaa hin fiddanii wanni kun seera rabbiitii wal nama lolchiisaa jaanii didan isin kaayyattan san
يروسن على بان تيجتنين أنجال دويتشو أنتنين أنجال دو على باباوتي نفكات تيجتشو دا على بان أنجال دو على باتنا على باباوتي تيجتشو دا نفكاتي أينو ما هي إبسيتي هي كانت أبديس هي كاسي تنبيخاسي وانيني كاسي بيخفين جالد قوتن ادوتو الروريقة ميسي إيران الان أيو أبون إسنو مرة تاية دندها خان على باتن الرقرية تنيتن أيو فيديو كانين بيتو أوكي قافة على بامبي يجبوتي وفتي درين أوا خيسا كسي قوتي درين أوا تأيساتي جأن موتوما فيدرالا تانام فود موتوما استيتي أوروميا مالف أسي أكمت أسي بيتي بيما بيتغيس جرتو that's your sovereignty take أبدو أمتا خيجراتو قافا كسقود أماري فوست سلا درقاقوني سن درقاقوتو أورومو تهاني على باتانا هركات أركاني أوبيديون سلايس وانياتو مالي وانقوتو بيتو توكون سالوبونين قالوا إيش ولا شتي بيسان كيس السكن سيتيزاني في فرس سيتيزاني تجرى إيش ولا خنا تجرى بيه توبيا جانسان كيس سو خنا شوفها مالي في إنكاسي جرسن إيجا قافس لفتي تلفتين يا جاء عادن اللالي قول به بيتين يتأمر لبشن درة نور رافض أتمت ديبي ديبي جيسان نمي تشكس جيسان كينسان رامورتاني وخموتو مديساني سيرا ديستاني أكامي بيا أبان توكوك أبو تيجي نمني سان قول به دادتا إيجاس بودا نمني تشسا يكاميك أدالي قافتاني الرقرو سجل أبا قدا أنا ما جاء متوقع خيسا مالين دقيه نمني خن يروه هدامو آدم فارهيتو فين الرابل بلي سكرك أبا هاي بلد بريشري يجي الكوك أبا دفع باس هاي جاني باسساني توراني سندقيني جي لا تأرمو يكاتو كمالي مرتي جنة دي دمشاني جنة صدومي اتخانيتان نمنو مان توكو خد نمني خن هي آيكات جاي باسنجرو نجرا آدم الله لك اسم بافتن سكرك أبيتاني تيفي أبا درقاقوتا خان جندا قراداتي أو بيديوك أبداني ما نهي دادر جنة دي دمي شان اتفردن مالي قراقرون مانسا هيريز قراقرون مانسا كابنوني مقالا سنين اتقانا برزدانتي تيفي انكلودين اتقافة من بالسجنة حوالوتا سومالي توجين كورابشيني لفات الرتوان اسنوجتشو جيران وان اسنوجتشو جيرتان وان بكاميفي جولي أورموك أرو بروين قوت يتم فوداني ما فوتاني ما نهداد دوشي تاني يتشودا أرى لفتي دريد أو خيستي بيا سومالي قوتور رادو فري بتتشاجران أمريكا كندا أوروبا رادو فري دريد أو خيس في نانا وسي بتتشاجران حوالا اسن ولين هيريروك أبداني متي كابني دريد أو لف أمته توكو لف يجون ilmoo fi jechuudha akka oromo minority gootanii warra biraa majority gootanii oromoni fi ummanni biyya sani dhalate biyya malee akka godhu jirtan oromoon hin beeku seetu qabatonni jabuuti passporti jabuuti qabu naannawa malkaa jabduu kanatti khalafa bitate tokko fi lama khana godhaa fi ture Ibrahim Yusuf miti Ibrahim Yusuf kan godhan ture akka Soomaalin baay'inaan achi qubatu ajandaan kun ajanda Usmaa'iru Malgelleeti miti lafa Soomaalii babal'ifachuu hajoo ka Mustafeedha wajjin sagantaa ganna shanguutu irra dalagaa turan arra lafti teenya dirreen dhawaa teenya wanni kanatti gooba baasanii jedhaniif horii achi ganne kan beekanii eenyu faa akka bitatan beekanii eenyu faa akka qaba achi keessaa qaban beekanii jechuudha. Kanaaf wanni kun kallattiidhaan mootummaa Jabuutiitti wajji adeemu jiru jechuudha. Magaalaan arra isaanii fi Gadabursi irra wallolu jira magaalaan Zaylaa kana wajji walii qabatteeti jechuudha. Garuu warri mi'a lafaa beeku.
مئات تشيفي بيهو لكي هيرا فسادا اسنديم تانين كان لفتين يرقى نابدني لفتين يكلي من قوتاني جميع إلى هنقران ولي جدو ديمو جروني أقرتاني يجودا لفتي درين أوا إنو ما جابوتي لفتي جابوتي تو لف أرموتي إنجان جابوتي أصو إيسا في دلف إيسا غارخ إيسا كابينيسا ففجأة جراچا توري جودا I will like pointing go barbad isani ratti sabab nisa politicianon nisani shekotin sani akka jiranitti oromo ratti fuule deebisa maq oromo ramaq belleesi gegeessuuf waan jiraniif jechuudha oromo 90 takka dhufte achi dura harargeen turre nuti amaara beeyna malee oromon beeynu isini fi amaarinu arra nuhi alaqan keessa nuhi oromo dha jechuudha alaqan gaf afrika oromo dha jechuudha ati khabe kamtun hori jala demu bakata ko garobni ragogoge horin ke oga bishan dugudabe ganda khenya fani beytan duftani hori khaysan bishan obafachu lafa qabatani tisin beytan qabachu sindande sani jechuudha safa jirtani sin kunna kilometri meqa jaldeysatiya kilometri meqa jirtani jechuudha jaldeysarra arra gati kamnonni magala dirre dawa mallaqa milyonan itti gannaytani lafa oromo sama baatani gabbatani dirdabe anna galetan sida mililik khapalas mililik jiru malif didan sida sanirra ganna sagaltamif jabuti lis faransay kanamte turra jiramiti malif didan sida sana ka evidence san dokhatu fi evidence san dokhachun dando you cannot hide the evidence indendemu yechuda Hinden de sen evidence loisu. Isin garu makhesan kabinen soji jiracha turtan achumatu isinif garin. Isinifi warabesa to fan wodi be khawantef. Okay. Oromo nubilisoms oromo mari doctorate sa khabajan kabanu man oromo nama isin kabaju khabaja. Nama isinin kabajna kabajina. Jarrihun haga afani basani fan no dawajir hidanne ummata khana hawashi gatta somali hawashi olta amarat jari dubatani yajun warrika dr ismail namichi finjo ka doctor antain he's a computer mari software engineering jechul ganda amara khaysatu ani sangodu amara miti akhaho amaratu yo fi dalla fa oromo fudachun dende sanisa garu ummanni akana gan wajaz jiratu goda ni beytani yechul if beytan وانقولوا جرتن نبيتن شر اسن أورومو رت مستعفى الرقابي هاجا دريدوا هاجا جابوتي تيدا جرتن توكون سايسني في ملكاو توكون سايسني في ملكاو أكو ما قرتي قافا إلتران لفساني سنين رافو لتاني بيتاني متي إلتران إيرسين إفتي دوبرتي سيسيني أرجيتا إير أوروموتي متي يسن دريدوا مكا خافتن خيسيني وجول رفوه جول دوبرتوت أوروموتي وجول تورا دابتن جندرمارين فرنساي راسي رفولة ننجرو ساسالاي هاي I think عيسى قرآن صار بأباهية عيسى قرآن نجا سارة عيسى دب جيست أفريقيا إنه كشيدا أوربو جيس دبكا كوجولي سمي سدوايو دبكو هدو يمادو مساكين بوجبا دبكو هدو يمادو عرور إيو داد عندك دقائق كرون بوجبا لكن جاس يو كبريت بس إسقرب وضعتها جاس كاجيو كبريت كاجا دول كدقو داد كلا شيء كيصدق وحربتي لكن فان كان iyo bootbootadana aad ku jirtiin oo dahaysi wax oromo la dhahm ma jiro dirdaba isaale jabuuti ba oromaale hawazad jabuuti nafteeda oromaale ya idinku hadda la iniga amus cabsi baad moodin hadda la dhaho walaal isma dhamayna isla noolana cabsi baad moodin ya dad yahoon hay isceebeynina darad markaad dhagaxaad keentaan meesha dhigtaan xeer ciise dahdaan illa in dhaho ma samaysan kartiin waa la oran kari lahaa laakiin dadka waa la isdhex dooliyaan waa la isdhex degay bal ha samaystaan baa la dhahay
مركز أبد نهدي درب عيسالة درب عيسالة يا درب عيسالة يا مركز أورما أدون كره كدمات يدرب تادو نقول حد أرنتينو إلى إيو أنت قاعد دتك أرنتنا قفك وضع وانا اللي يقانا جاجوس كينا وقاس كينا جاجوسكا إيه أبدي إلى جاجوس يجري قد مستفاد دهدين فيلم كو إساقو أوضو قعنتا لغو هيا قعنتا لغو هيا هدا لإس احترامه لإس حشمايو لإس دقيستا فيعن هدا يتهدفتو واحد يسين كانا أنا ونوح عنها إنوان كانا هنا مد بعد هدانا مدنا عسو وحسن قولي ابتدونو المأبتيين الدرنبي سقاشن يكود كهر waxay ahayd magaaladii labaad ee ciise oo ana laf baa qaado oromada siiye oo ana lafta halkay joogeen oo ana lafta baxtiga harar fadhiday shirka markaan dhahnay jigjiga ku meel gaar u qaata may dhahaana no anagu ma lihi may dhahaana ya hogaamiyahayga ya ee oo laf ka socda marka iyagu ay dhahaan قبرداري بيو قلافيد مجاله بابور لما مجاله ملور مرمى بادي انت تادي سنه هاي انت تادي سنسين وكا مجاله اورومو اي جارسو ايلاد هاي الجيجيجا كوميل غارس لا دخل سي ما اوغدين تا اورد ويدي ريركينا ما حي اودا وي مريهين political program كوغا waxa ku jira magaalada ogaadeen weyn inay tahay ya magaalada aan hadda sheegay jigjigana ma lihidinaan for sometime you can live there but not forever kuma noolaan kartiin jigjigana hadda la iniga aamuso waxa bad moodeen inaad adduunka oo dhan control garaysaan yeah slow down guys san ad socotiin meel kuma gaaraysiin sidaan aad u socotiin dalna kuma dhisi kartiin ninkii naa dhahay magaalada xuduudka taalla annagu ma lihin oromaa lahay laakiin xoog baan kaga kaxaysanay sidaan cafarta dhulka aan uga qaadanay iyaan iyagana uga qaadanay hani we are in 21st century cusubaa la joogaa hadda adduunku gumaysi madow iyo gumaysi adba uu iska eriyay xor baa lagu nool yahay yaan ka wada taa daraadeed habeenii raa soo baxdid ood oromowna aad caaysid ood oromadu adsaan aad dhahaysid ay wax laguma sameeyo xiniya haddaad leedahay dir dhaba qaado xiniya hadday kugu taalo oromo af lama oradno taqaaniin tigreedi intii 720 sano dalka haysatay ee idinkana inii samaysay 100 jeel oo inigu garaaci jirtay wiilal oroma oo qayro la dhaho iyo ku celiye maqale ma hadalno anagu waxaan sameynayno we just do our job we don't talk we work yeah hawash reer jabuutay waxbaan la talin aanu jabuuti kaarsiis baan deganaa kaartisiis xafada ismiiga ka soo horjeeda ya jabuutina ku bartay se istawa aragtay ma madrasada iraaqiga iyaan ku bartay idinkaan in la koray horta jabuuti nadiifiya jabuuti kaarteega bedelo magaalo ka dhiga jingada tuuro jingadi aad ka soo qaadi jirtay zayl aad ku dhisi jirteen adsaaba bal ku dhisa hadda jingadi bariga adisaabaad ku dhistaan maanta maxay nidiida inaad jabuuti aad ku dhistiin biyaha bulaacada ay dadku ay ku dhibtoonayaan ee kaniciyo qudun kasta laga qaadi infection iyo viruska orda tuuba sameeyo dal bili aadan ka dhiga idinkoor oromo afkiinaan ku soo furin nadaafada arxiib ay leedahay ba ma lihidinaan nadaafada xaafada afartu ay degan yihiin ay leedahay arxiiba ma lihidinaan
مركزات أورما أفدار أدول إيمانيسين أده ديندر دبي أنا قالي كاني رير أنا قالي مالي هدين أندر دبي ما حد كنيسين ما إركي يقول كذا سكر روجيسين أورما أنا قاعد دقنا إذا كنت دد نقدر مركز دتين بعد دد نقدر جيسين مالي تاني إذا كنت حرية داد قاعدة تم حسوتين ويلكي وجوه الرأي أو سدا حركوا بدت استاجوا إني هسي يا نوح جوبانو أها go find in library Djibouti Independent Day the first person who welcomed Djibouti flag was Nuh Mohammed Gobana أبا المليدنان يا أرمادو ما بتجوجين بار أرمات أنا خدامو خانيس أرمون بشان كيسا رفتجا خانيس أرمون ماذا كاسكاري رفتجان خننا مو أرمون ما ننجرتو جوار فريلا ما بريسينو كابانو كابانغوتو أرمون كأرموت إفكيسا ديبي إيه مالف خردمتون شفتي أرموتي قبلاتي خردمتون شفتي مالف أرمون قبلاتي واي أنا إفقاف أنه أتشبه قبنا ما أولي نور راقبو سنية تشود كاوا خيني هاجوف أنه أوكي كاوا خيني هاجوف أنه لفيدو إدا إسبايدر كورني تنهاك أبانو إفيف لأبتشو دندينيا إنه فانو في أمار جال فيقو هاديفنو إفتاني هاجرانو أودو مني خيسي تورتورا غند أمارا خيساس فيقو ديسي موتي نكساني جرو بارچي دكاني حاجة قرتي واني تكتي ميديان أورمو قوتونا مو أن خناقلو ديدين أفان أورمو أفان فيدرال هاتو جن أفان أورمو أفان وجيتو كمنا كباجو ورمو غندا أمارا دك أفان ساني كيلومتر ديباتو كوبانوس أورمو دا أمارا ميديا أورمو ردفون أغريان أمارا رفي أورمو أكنا جون أغريان تانا غندو بخيسا يسيدت دبن تغندا شوفا خيسا ياتو تانا بكا شوفا يسو ماجرة اوكي اما جا سومالي اورومو جيبيتو كاكب اسماعيل تو انجرير اسماعيل ولك اباتانيتي لا تدري راي سيديف كاننا نچرا دابدا يتني جايسين اس ورا بحر دارينو شاف اوروميا خيست انغو قباچو قبدن جتني ميتي خناس رفتني دري راي سني خنني يتني وني سينغو ننجروخا سلا وحركا قباتني فغو هيرتني في التنسين ما شاء الله يسنو مرجع الله يسنو مرجع ويدونا موجو قود التنسين قارو جري سنجرو قشاشة تنسين لازم قشاشة نما خبجاء فيك أبوتو أمت ساتي خبجاء أباد أنقافة نمتش أمارتش أكاسيسان خجانا ما قلقلو أورمو الرهاس أو بيرتي سنركن بكنا ما دو أيسن كايتشودا إسن ورجروجات خدو أي أوليتشودا أكان أني سنين دوبا نافيتن كيلوزيت كيسينا شوف الداتا هاجا مكان هي كبتري جند أمارا خيسة ديمتن إسن الرادو بتشون ديسون أوكي مكان كيا أورمومان كيا نمني مكان أورمو تندمو بك أورمو فكاتو أبدا نمني أورمو رجو بك أورمو فكاتو أبدا أورمو أركان دنديسو أباون دينا خيا تجند أمارا خيسة أباون في بيبين غراغرم من كبني أباون دينا تنجند أمارا ديت ديني سيشالن جرمو آتي خفان نو وجد أبتيتو دين أورموتيهو أنا سيه مدكينا خبيرا كسر كبامتي عن 60 ما يتشولا معرف وان أورمو خيسة تبو أدون فاتنين بربادون كابو وغا أورمو حاجات أوريك إنساتا كان شرفو أورمو ميدامي بران فقاتلو you know what? I am there for every single thing يتشولا أمتا خوتيف قارو فدي أمتا خيافو الدين برد جالالان برباد نما جائب سيفتو تيسان قريتي ديبنا يوم جالك أمني تيسان أما لا جرة ليستي تيسان تقو يقو يا لا جرة لا جرة قوياني تديبنون بفاية شولا وري لفاف هادو الدل لفتتو اللفيتين يبيتتو بيتين يتن وايد الرد أوا إيجا كاران لا وايد الرد أوا إيجا غارين لا إيجا ناناو نسان
naannoo bukoo hedduun keessa jirtu jechuudha. Bukoo hedduutu jira. Bukoo tamii simiidhaan beektu. Fanjii hedduu hidhamee jira. Fanjii tamii beekakaas hin beektu. Fira diina fira fakkaateessa keessa jira achi keessatti. Eenyu fira kiyyaas hin beektu jechuudha. Tanaaf jabaadhaa bakka jirtanii nagaa rabbii walitti dhiifne nagaan tura Oromoo.